akka nama tokkootti akka nama wal beekuutti akka nama waliin nyaatu harka hankee lamaan duba hine biyyatti bu'uuna dheena. Kan mala harka hankee lamaan duba hine imbaasiidhaan karaa uummata duubaan jirullee hin turne akka mootummaa birallee hin gahin karaa imbaasiitiin sillee as keessatti dhabamsiisuu hin dandeenye. So kanaafuu albayitii hawaasa sabboon as kolleejaa jedhe. Kana Kanaa walii galee bidee. Kalaas dabalata qabda by the president. Eegi sheekamu kiyya ira yaada ani nama dubbate dhageeffatanii adda baafatanii akkas yaada murtoo inni lafa kaayate dhageessan na fakkaata. Yaada kanarra maarree hin deeggaramaa inni ta'amaa ni fudhatama jenneenullee kan itti amanne keessaa gurguddaan yaada keessumaahuu Abu Yahyaa irra gadi dhaabbanne. Abu Yahyaa maal jedhanii dhufan sheekamaaliin waan jiru keessaan dubbanne wanni inni raawwatu kun badii ta'ullee irraa amansiifne adda baafanne maarree murtoonni itti deemuu qabnu inni guddaan qabxii takka lama jedhan. Isaan keessaa ulamaa'ii dubbisnee waan inni dabarse kana waan inni hawaasatti gadi dhiise kana ulamaa'ii deebisnee ulamaa'iin waan kana murtoon isaa ka jedhu yoo irratti walii galani murtoo ulamaa'ii lafa kaayan san murtoo ulamaa'ii lafa kaayan san murtoo ulamaa'ii lafa kaayan sani Sheek Kamaal fudhachuudhaaf akka qophii ta'u amansiisuu danda'uu qabna amanuullee qaba. Yaada jedhu lafa kaayan tokko qabxii tana qabadhaan dagatina yaada ulamaa'iin dubbatan waan murtoo ulamaa'ii lafa kaayatan. Inni lammaffaan ammoo akka hawaasummaatitti Sheek Kamaal wanni raawwate kun wanni hojjete kun sirrii miti dogoggora raawwate kana hawaasa kiyya dogoggora hojjete nin natti fakkaate. Hadi waan ati dabalataan qabu. Dabalataan qabu ada baddu. Dabalataan qabu singee. Yaa ki namni kun galgala kana dhufe maal gogoona jedhu dubbiin harkifamatuma oolchi. Obsi ati badu matamaadha. Amurtii aliin kennanii fi abdiin kennan dhibbatti hin deeggara. San keessaa garuu murtiin an fudhu as gubbatti hawaasa ilaalu fan badii ta'e takkatti himtee dhiifama naa godhaa hawaasa kiyya ittiin deebi'u. Sanuu halootaaf irraa fuutee gaafa. Halootaaf irraa fuutee gadittee badii tana balleesse hawaasa kiyya dhiifama naa godhaa. Murtii tanarraa haasaa. Jaahilummaan na godhe wallaalummaan na godhe itti jalaan dhiisin. Wallaalaan na godhe an jaahilaa kanaafin balleesse tana gaqqabii fi as gubbajji sirraa guunnaa. Ani garuu akkuma dubbiin tiyya yoo tasurnallee haasa'u kolfa qabdu tacaffee sirna keessatti illee akka marfee kanan dhabu ani dhiifama akka itti gaafatamu naa ifa. Waa tokko fudhu waa lamaan ni fudha. Wanni tokko kan fudhanne maali yoo jettani lubbuun namaa tuni waan bordala idun beeytu bakka itti duutu illee beeytu. Waan of duraatiif waadaa galii never ever jedha caffeen gizee bunan dhugin. Waan bordala idun beeynu feetu duutan yookaan wanni dhufuun beekamu. Waan rabbi nu dalaysiisa rabbi nu sochoosa. Yookaan wanni dhufuun beekamu. Laakiin taatee odoo achi ka'e odoo waa ka'e akka namni 800 kana galu waa tokko ka'uu barbaada nama yaa saba yaa ummata afaan Oromoo dubbateetti dhukkee namarraa kaasu kana'u. Kun jibbaafu kun jaalalaafu kun diinummaa waliin qabnuufu. Wamaa qadarula waan rabbiin qadaree ta'a an torbee kana oonlaayin irra hin jiru. Sababni hadisaa wayii na mudatee rakkoo keessa seenee hirriphe. Duulli iyyansi gurguddaan kan miidiyaa tokkokkii irraa boqannaa na dhoggin kan nyaata durallee laayivii tokkokkii dursu rakkoon kaa gadi nama qabdi. Rakkoon eessa nama dhaabdi jette Oromoon nan kufe. Eegaan kufe immoo duulli na rabbanamee baga kufe. Aalimatu mil'atte du'uu qaba jedhanii poostii narra dalaganii koomantii ani sayyaaraa kiyya maxxanseen narratti haasaan. Ani badiin an qabu tuni eenyu. Namni viidiyoo kiyya kana jalatti kana naa barreessu eenyu ka jedhu akka nama Oromoo tokkotti akka nama Islaamaa tokkotti qalbiin kiyya na cabe.
viidiyoolee dalagee diinota kiyya hin gammadinaanatti du'anii hafan malee kufanii nafanii rabbi lubbuu na baase naa sabaraa warri naa dawwaltan jedheen. Viidiyoo sanitti jalatti illee koomantii na barreessanii du'itiin irratti dalaganii waan naan jedhanitu jira. Ammallee tiradheeti gara miidiyaa dhufuu ga'ee jennaani wanni kun naa dhufe aslan waan ittiin qophaa'in naa taati beeyte. Ani xiqqeenna kaabaa rabbii xiqqeessuufii miti. Bakkeen kun kaabaa jalallee miti. Ani caffetti himaan jiru caffeen mataa qabate. Ani haqa rabbal aalamiin inatti argu himaa jira. Wanni ani itti fayyadamee jedhe shan daddaqaa shan dandeenne santu as geenne san amaarifa wayiitiin ibsadha jedhe. Amaarifa kana tokkon na dhooge nama kana na erge anti amaaranyas toroggomimi amaarifi kun maal jedha jennaani akka gaafa kaaniif girrigirrii baay'isa jedhee amaarifa kanaa miti shan daddaqaa kanaa naan jee namni wayii rabbi urmiisan dheeressin hin jedhuan. Eegaa isa irratti du'iitti godheeti yoo amma hujjaaja kana keessa makidhoo an argatu namnuun laalu nuttumaa deebi'aa jedheetini warra iyyu kana jedhee fagora balaadha irratti qabe. Fagoo jiraan. Karaan deemaa jirullee amma abuyaayaan hin beekan bootaa san itti himee jira. Yoo ani waan san waraabee xiqqoo boqadhu dhukkeen ka'e waraanni ka'e. Shigalee yaa saba kiyya ani kaaba rabbii diin rabbii odoo ani makkaan keessa taa'ee kaabatti hamtuu yaaduma gochaa miti akka rabbi na qixaatuun beeka yaa saba akka milkoofne beeka ani miskiinni kun nama kaabaa diigullee nama kaabaa jala taa'ee hamtuu akkanaa yaadullee taateen tun dhufte taate itti fakkaate saba afaan oromoo dubbatu kanatti tokko as jala deemee akka abiyyi jedhe sheekana Huseen achitti deebisuufi jedha Allah yaadiikum. Rabbi waan isin yaaddan isin yaakem anaa sa'atii 24 hin rafin hirriba na kuttanii onnee kiyya na cabsitan warri natti gammaddan rabbi onnee isin haa cabsuudhaan xumuraasaati. Wallaahi billaahi yoo an hamtu xiqqeenna kaabati xiqqeenna muslimaatiif godhe wallaahi rabbi dana nan bulchin. Wallaahi ija keessan wallaahi kaabatti kanuu jiraan. Isin harama balaatama bichaan seena huduuda harama naannoomni haramaa kun Aishaa masgiidaa qabatee jooranaa qabatee nu huduuda haramaa keessa jira. Malaawiin aziidiyyaa hundi sharaayan kun huduuda keessa jira. Abaarti kan keessa manga'u adaabaa kan keessa meeqa kasa jedhama waan namni biyyatti maalumaaf gabayaa maqaniin bayin na baaftan meeqa kasa dhiifama gaafadhummaa nami oftan yoo san ummanni narraa faame maqaxxalee ila jarana abootani taatiki dhaffee gogaa naman karaakkarin haqan mi'aaya yaa sabaawu ani rabbii guddaadhaan kakadha diin xiqqeessuu miti kaabaa kanatti hamtuu yaaduyyuu hin danda'uwaa godhuu miti yaa sabaa ani yaada kana koomantii kiyya dhaqa laala gaafa naadisa ta'e viidiyoo sadaffaa dhaqa laala waan na barre